Kutaa lammaffaa Impaayera Paarshiyaa. Impaayerri Paarshiyaa impaayera Bizantaayinii caalaa guddaa fi humna cimaa qaba ture. Amantiin kijibaa akka Zooroastiraayinizimii fi Misraayizimii lafa Paarshiyaa keessatti kan babal'atanidha. Amantiin Misraayizimii Maaniyyaa jaarraa sadaffaa keessa nama Maanii jedhamuutu hundeesse. Ergasii jalqaba jaarraa shanaffaa amantiin Masdaakiyyaa wanta badaa hunda hayyamu mul'ate. Kanarraa ka'ee fincilli qotee bultootaa ni babal'ate. Saamtonni mana dureeyyii seenuun saamu, furtoota ni qabu yookaan ni qabeenyaa fi manneen ni to'atu. Lafti qonnii fi manneen akka waan duraan homtuu keessa hin jiraanne ta'an. Sababni isaas qotee bultoonni waan irraa dheessaniif lafa kana kan qotu hin jiru. Mootonni isaanii dhaalaan bulchu. Ilmaan Aadamii ol bakka guddaa kanneen of kaa'anii fi garmalee mufsidoota balleessaa kan babal'isan turan. Sababni isaas sanyii gooftaa isaanii akka ta'anitti of ilaalu. Wanti Paarshiyaa keessatti oomishame hundi qabeenya moototaa ta'a. Ergasii haala hin yaadamneen qisaasessuu daangaa darbe qisaasessu. Qotee bultoonni baay'een takka gibira humnaa olii sodaachuun takka immoo loltummaatti seenuu irraa sodaachuun lafa isaanii gatanii iddoolee waaqeffannatti baqatan. Lolli impaayera Paarshiyaa fi Roomaa jidduutti yoo baname mootummaan Paarshiyaa kun uummata isaa kaayyoo ofii gahuuf itti fayyadama. Lola yookaan waraana kanarraa uummanni homaa hin fayyadamu. Kan fayyadamu mootii qofa. Qabxii lammaffaa. Qabxii lammaffaan haala uummata Hindii, Awurooppaa fi Arabaa. Uummata Hindii. Islaamummaan dhufuun dura naannawa jaarraa jahaffaa keessa Hindiin wallaalummaa keessatti tan fagaattedha. Gochoonni fokkotoon jiraattota Hindiitiin akka qulqulluutti ilaalaman manneen waaqeffannaa keessatti raawwatamaa turan. Dubartoonni gatii fi kabaja homaatu akka hin qabnetti ilaalamaa turan. Dubartiin abbaa manaa irraa du'e gubuun aadaa ta'uun uummata kana keessatti babal'atee jira. Jaarsi ishii erga du'ee booda yoo jiraatte kan biratti heerumuun ishii irratti haraama. Hindiin addunyaa irraa kophatti bahuun gara wallaalummaa guddatti geesse. Jiraattonni biyyattii seera nyaataa ofirratti jabeessan. Fakkeenyaaf foonii fi oomisha horii soorachuu dhiisuun biqiltoota qofa nyaatu. Sadarkaa hawaasummaa yoo ilaalle warroonni amantii seeraa baasan jiraattota biyyattii sadarkaalee afuritti qoodu. Sadarkaa takkaffaa raagduu fi namoota amantii isaan kunniin baraahamaa jedhamu. Sadarkaa lammaffaa dhiirota waraanaa fi loltootaa kunniin shatraa jedhamu. Sadarkaa sadaffaa qotee bultootaa fi daldaltoota kunniin vaayisiyaas jedhamu. Sadarkaa afuraffaa tajaajiltoota hojjettootaa fi gabroota kunniin suduras jedhamu. Kunniin sadarkaa hundarra sadarkaa gadi aanoo ta'anidha. Haaliqni warroota kanniin namoota sadarkaa takkaffaa fi lammaffaa sadaffaa tajaajiluuf malee wanta biraatiif hin uumne jechuun kijibu. Seerri kun baraahamaaf bakka ol aanaa eenyullee isaan waliin hin hirmaanne kenneefii jira. Baraahamaan nama isaaf araaramni godhame badii fedhe yoo hojjete hin adabamu. Warri suduraas jedhaman immoo mirga qabeenya horachuu yookaan kuufachuu hin qaban. Baraahamaa waliin taa'u yookaan harkaan isaan tuquu, kitaaban qulqulluu barachuu hin danda'an. Dhugumatti Hindii haala badaa keessa turte. Bulchitoonni 100tti lakkaa'aman ni jeequ. Waraannii fi waldorgommiin biyyattii garmalee dadhabsiise. Kutaa sadaffaan itti fufa. Nu waliin turtii gaarii qabaadha.